Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagahnaaf jirtu maamiltoota chaanal YouTube Kamal Abbii. Egaa har'a viidiyoo tana keessatti kan isin agarsiisu akkuma beekamu moobaayil daataan keenya maallaqa hedduu nyaachuudhaan nu rakkise. Kanaaf egaa siitingii bilbila keenya irra jiru qofa fayyadamuudhaan moobaayil daataa keenya maallaqa baay'ee akka nu nyaanne maallaqa xiqqoodhaan yeroo dheeraa akkamitti akka fayyadamuu dandeenyuuf akkasuma saffisa bilbila keenya haala kamiin akka dabaluu dandeenyu isin garsiisa na faana bu'a. San dura garuu warri chaanal YouTube Kamal Abbiidhaaf maamila hin taane YouTube keessan irra seenaa Kamal Abbii jedha haala kanaan barreessa. Loogoon isaa kana fakkaata. Subscribe godhaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa gara barnoota har'aatti waggaa deebinu akkuma beekamu hedduun keenya fayyadamtoota moobaayil daataati. Keessaa warra Itoophiyaa keessa jiran parsantiin caalmaan jechuudha moobaayil daataa fayyadamna. Waggoo nuti moobaayil daataa fayyadamnu daataan keenya maallaqa keenya hedduu nyaachuudhaan nu rakkisa. Nuti intarneeta fayyadamuu barbaanne maallaqa gara bilbila keenyaatti waggoo goonee daataa keenya on goonu osoo nuti dhimma barbaanneef san hin fayyadamin daqiiqaa 1-2 hin caalle keessatti maallaqa nuti itti goone san habaa amman suuraa taasisaa jechuudha. Kanaaf egaa haala kamiin maallaqa keenya kana maallaqa xiqqoodhaan daataa keenya sa'aatii dheeraa akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu akkasuma saffisa bilbila keenya akkamitti akka dabaluu dandeenyu isin garsiisaa na faana bu'a. Kana gochuudhaaf appilikeeshina homaatu nu barbaachisu siitinguma bilbila keenya irra jiru qofa sirreessinaa jechuudha. Egaa sababni inni guddaan daataan keenya maallaqa keenya akka nyaatu taasisu keessaa tokko appilikeeshinoota nuti bilbila keenya irratti fayyadamnudha jechuudha. Kana waggoo isiniin jedhu appilikeeshina baay'ee bilbila keenya irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma asirratti argitan ani fakkeenyaaf appilikeeshinoota baay'ee fayyadamaa jechuudha. Appilikeeshinoonni kun garuu daataa kiyya baakgiraawundii isaa karaa nuti hin beekneen baakgiraawundii isaa hojjechuudhaan maallaqa keenya haaluma salphaadhaan nu jalaa fixu jechuudha. Nuti amma waggoo gara intarneeta keenyaa dhufnu appilikeeshinoota muraasa fayyadamna. Fakkeenyaaf al tokkotti yookaan appilikeeshinii 2-3 hin caalle fayyadamnaa jechuudha. Haa ta'u malee appilikeeshinoonni bilbila keenya irra jiran guutuun isaanii guutuus ta'uu baatu caalmaan isaanii karaa baakgiraawundii isaaniitiin daataa keenya nu jalaa fixu. Kanaaf isa kana haala kamiin dhaabuu dandeenya akka nu jalaa hin nyaanne haala kamiin dhaabuu dandeenya kan jedhu walumaan ilaalla. Kana gochuudhaaf siitingii keenyarra seennaa jechuudha. Erga haala kanaan siitingii keenyarra seenne app manaajar yookiin appis kan jedhu barbaadanii irra dhuftu jechuudha. Sana booda irratti cuqaastu haala kanaan isin dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinoonni kunniin baakgiraawundiin isaanii hojjechaa jiramoo hin jiran kan jedhu walumaan ilaalla. Fakkeenyaaf mee aappii kanarra dhufneeti irratti haa cuqaasnu. Egaa moobaayil daataa kan jedhu kanarratti cuqaasa. Akkuma isin argitan kun baakgiraawundiin isaa hayyamameef waan ta'eef nyaata ni hojjeta jechuudha. Waggoonni haala kanaan hojjetu yeroo ani intarneeta kiyya fayyadamuu daataa kiyya ibsu haaluma salphaadhaan baakgiraawundiin isaa hojjechaa jiruuf na jalaa nyaata jechuudha. Kanaaf isa kana irraa balleessina haala kanaan of goonaa jechuudha. Appilikeeshinii fayyadamnu san malee appilikeeshinoota hunda isaanii haala kanaan irra deemneeti haala amma isin agarsiise kanaan haala kanaan irratti cuqaasuudhaan moobaayil daataa kan jiru irratti cuqaasnaa. Sana booda ishee kana allow background data usage ishee jettu sana of goonaa jechuudha. Haala kanaan waggoo nuti sirreessine baakgiraawundiin isaa waan hin hojjenneef daataa keenya nu jalaa nyaachuu hin danda'u. Maallaqa xiqqoodhaan sa'aatii dheeraa fayyadamuu dandeenya. Akkasuma baakgiraawundiin isaa waggoo hojjetu bilbila keenya biis godha. Saffisni bilbila keenyaa seeroo ta'a jechuudha. Dhiifama. Kanaaf egaa waggoo nuti isa kanneen haala kanaan irraa balleessine baakgiraawundiin isaa waan hin hojjenneef saffisni bilbila keenyaa gara malee dabala jechuudha. Gara malee dabala. Kanaaf egaa appilikeeshinii hin barbaanne san irratti dhuftaniiti haala kanaan akkana irratti cuqaastu moobaayil daataa kan jiru irratti al takka cuqaastu allow background data usage kan jedhu kana ofitti deebisu jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinoota fayyadamtan muraasa malee haala kanaan baakgiraawundii isaanii yoo cuftan maallaqa xiqqoodhaan sa'aatii fayyadamuu dandeessan akkasuma saffisa bilbila keessanii dabaluu dandeessanii jechuudha. Egaa akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Like, share gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan gara koomandiitiin barreessuun irraa hin dagatinaa. Egaa ani keessi wajji ture Kamal Ibraahim viidiyoo hanga dhumaatti daawwachuudhaan hiriyoota keessaniif share like godhaa.